Yoya barattoonni mana barnoota Mandoo Sikkoo baga bara haaraa bara barnoota 2017 nagaan isin gahee isiniin jedha. Gumiin Gaadaasoo mana barnoota Mandoo Sikkoo. Gumiin Gaadaasoo mana barnoota Mandoo Sikkoo haaluma kana dura beekamuun qophiilee bashannansiisaa, bohaarsaa fi barsiisaa garaagaraa hojjetaa turuun isaa ni yaadatama. Maarree bara 2017 sagantaa akkasii hojjechuudhaaf qophiisaa xumuree jira. Gaafa guyyaa 25 bara 2017 sagantaa guddaa wal harkaa fuudhiinsa baallii abbootii gadaa mana barnoota Mandoo Sikkoo waan qabuuf hundi keessanuu sagantaa kana irratti akka argamtan kabajaan waamicha isiniif taasifna. Sagantaa kana irratti qophiileen bareedoo fi bohaarsoo fi bashannansiisoon garaagaraa ni dhiyaatu. Maarree isinis sagantaa kana irratti hirmaadhaa, irraa baradhaa, ittiin bohaaraa. Abbaa mudaa, abbaa gadaa, siyaasa ammayyaa, gaggeessaa nagaa, abbaa bokkuu, abbaa dulaa, kiyaasaan jifannu, amileessa guuraa.